Ashamaar kafuune kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota maatii Muhaa Niwus akkam jirtan nagaan keenya kan jaalalaa onneerraa maddee bakkuma jirtanitti isin qaqqabu jenna kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota maatii Muhaa Niwus warroonni YouTube chaanaalii keenya Muhaa Niwusiif haarawaa taatan YouTube chaanaalii keenya Muhaa Niwus subscribe gochuun maatii keenya ta'uun nutti makamaa isiniin jenna. Erga YouTube chaanaalii keenya Muhaa Niwus ammoo subscribe gootanii mallattoo bilbilaa banachuudhaan qophiiwwan keenya garagaraa fi oduuwwan jajjaboon akka isin bira qaqqaban gochuus hin dagatinaa. Warroonni ammoo maatii Muhaa Niwus taatanii jirtan yaada keessan gara komentii nuuf qooduudhaan viidiyoo keenyas like share godhaa isiniin jenna. Qophii keenya ammaaf qabanne kana isinitti himuudhaan hagaduma sagantaatti isin waliin kan turu ana Muhaa Oromooti. Hagaduma sagantaatti nu waliin turan ammas afeerraa keenya gamanumaan viidiyoo keenya like share gochuus hin dagatinaadha. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn zoonii giddu galeessa Hora Harsadee Birgeediin Caffeetumaadha. Cibraan Hiriiraa Kormaa fi akkasuma malkaa hawaasaa aanaa dugdaatti tarkaanfii diina irratti fudhachuudhaan humnoota mootummaa hedduu barbadeessuun giddu galeessa keessatti raafama jabaa uumuun injifannoo guddoo gonfatee jiraachuu beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn godina Baashaggar aanaa dugdaatti humnoota mootummaa magaalaa bulchiinsa Saanarraa fageenya miilaan ammoo daqiiqaa 30 hin fagaanne irratti mooraa 3 buufattee uummata dararaa turte irratti WBOn tarkaanfii jabduu fudhateen injifannoo guddoo gonfatee humna diinaati kan jedhu raayyaa biyyattii kumootaan lakkaa'ama barbadeessuu beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn Bobbaayir Bushinnigaa itti seenuudhaan mooraa 3 gamoo waajjira gandaa waldaa qaaleensaa akkasumas mooraa waldaa Qaaleenaa jedhamu irratti ammoo lola sa'aatii 2 oliif walitti fufinsaan gaggeessee meeshaalee gurguddoodhaan loltoota mootummaadhaa farra riphee lolaa of hin jettu hedduu isaanii du'aa fi madoon adabee jiraachuu waraanni bilisummaa Oromoo WBOn zoonii Harsadee Birgeediin Caffeetumaadhaa beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn lola guddaa gaggeesse kanaan humnoota mootummaadhaa mooraa waldaa qaaleensaa buufatan kanarratti ammoo tarkaanfii jabduu fudhateen dhibbaa ol ammoo kan barbadeesse hoggaatoo 190 ol madoo cimaadhaan adabee jiraachuu beeksisee jira. Akkasumatti illee bakka addaa kora waldaa qaaleensaa jedhamutti ammoo loltoota mootummaadhaa achitti argaman 200 ol biyyatti makuudhaan WBOn zoonii Harsadee kun injifannoo gonfachuu kan beeksise. Dabalataanis mooraa gamoo jedhamutti ammoo loltoota 160 ol ajjeesuudhaan ammoo gara 200ttis kan siqana madandammiin qabneen adabee reeffa isaanii gurrachiisuu WBOn zoonii Harsadee kun beeksisee jira. Akkasumatti illee ammoo bahuma shaggar aanaa Abuuseeraa bakka Dooroo jedhamu magaalaa Duukamitti dhiyoo kan taate irrattis WBOn zoonii Harsadee Birgeediin Caffeetumaa Cibraan malkaa hawaas tarkaanfii loltoota Biraanuu Juulaa irratti fudhateen loltoota nageenya gaanfa Afrikaa ni tiksu jedhamee ammoo Biraanuu Juulaadhaa ittiin dhaadachaa jiru. WBOn itti marsuudhaan ammoo gama 210 irraa ajjeesuudhaan hedduu isaanii madandammiin qabneen adabee jira. Lolli giddu galeessaa kun raafama jabaa uumuudha mootummaas akka malee naasisee jira. Lola kana ammoo hoogganuudhaan mootummicha raasaa kan jiran ammoo ilma abbaa gadaa kan dhiyeenya kana mootummaan galaafadheetiin jira jedhu hoggaatoo ammoo maqaan isaatis Foollee jedhamuudhaan beekama. Haa ta'u malee ammoo waraanicha keessatti ajajaa waraana zoonii Harsadee ta'uudhaan jaljilchaa goobanaa jechuudhaan kan beekamu mootummaa biyyaa makokkee qabuudhaan Shimallis Abdiisaa muddamsiisee Biraanuu Juulaa naasisee jira. Lolichi jabaachuudhaan itti fufee jira. Ajajaa WBO zoonii Harsadee kun godina Arsii Lixaa aanaa Gadabaasaa gandaa Hulluunqootti ammoo miseensota isaa qabatee otoo deemaa jiru ajjeefamee jira jechuudhaan ilmi goobana hoolaadhaa ammoo kan mootummaan beeksise ammaan tana kunoo
humna mootummaa raasuun kokkee qabee hedduu isaanii barbadeesse fuulduratti adeemaa jiraachuutu himamaa jira. Lola jabaa guyyoota lamaan kana baashaggar bakkoota garagaraatti gaggeeffamaa jiru kanaan ammoo bobbaa waraana bilisummaa Oromoo ajajoonni waboo giddu galeessaa Jaalsanyii Nagaasii fi akkasuma ilmi abbaa gadaa Goobanaa Jaaljilchaa Goobanaa yookaan ammoo Foollee jedhamuudhaan beekaman humna isaanii qabachuudhaan humnoota mootummaa itti cabsanii buufataalee isaanii keessatti kan barbadeessan mootummicha ammoo akka malas muddamsiisee raafama jabaa giddu galeessa biyyattii keessatti uumee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo waboon badee barbadeeffame jedhamuudhaan ammoo yeroo himamaa jiruu fi ajajoonni olaanoo waraana bilisummaa Oromoodha tarkaanfii raayyaa ittisa biyyattii fudhateen ammoo barbadeeffaman hedduun isaanii kumootaan harka laatan jechuudhaan yeroo pirezidaantii Shimallis Abdiisaa himaa jiranitti waboon tarkaanfii jabduu giddu galeessa keessatti fudhate kanaan shimeefaas raasii ammoo muddamsiisuun irriiba dhoowwe bowwaa mataa Hamaas itti gallakkisee jira. Waboon tarkaanfii jabduu fudhataa jiru kanaan giddu galeessa qofa keessatti otoo hin taane lixa dabalatee akkasuma kibba Oromiyaa fi kaaba Oromiyaattis lola jabaa torbee kana keessa gaggeesseen humnoota mootummaa kumootaan lakkaaman iddoo irraa deebii hin qabnetti erguudhaan Oromiyaa lafa awwaalcha diinaa godheen jira kan jedhe lolichi haga bilisummaattis itti fufa bobbaan ebbuu shinnigaatis itti fufa jechuudhaan waboon injifannoo gurguddoo gonfachuudhaan fuulduratti adeemaa jiraachuus beeksiseera. Sirna yaadannoo waggaa sadaffaa fi badhaasa Haacaaluu Hundeessaa irratti dubbii taasisan irratti dhugaadhaa fi haqni artistii Haacaaluu dhokatee jira jechuun haati warra artii Haacaaluu fi walitti qabduun faawundeeshinii Haacaaluu Hundeessaa aadde Faantuu Dammisee komattee ergaatiin nu dhiiftee godaantee amma waggaan sadis gootee jira dhugaa keessa ammoo gumaa keessin argine kan jettee itti dabaluudhaanis qaamaan erga nurraa fagaattee anaa fi ijoolleen kee yaadaa fi jaalala keen alaammoo biyya dhugaa fi ammoo dhiiga namaa xuuxxurra teenyee waggaa sadis goonnee jirra jechuudhaan ija ishee imimmaan guutee kan dubbatte aadde Faantuun nama ajjeefamuu artii Haacaaluu wajjin wal qabatee shakkiidhaan qabamuudhaan ammoo to'annoo jala oolte booda bilisa baate irratti komii qabdus dhageessiftee jirti. Haasaa taasifte kanaanis ammoo warri mootummaa ajjeecha Haacaaluu warra raawwatanis ni beektu baasaa jechuudhaan ammas irra deebiin gaafattee jirti. Ajjeecha Haacaaluu keessaa kan qooda qabu hedduudha jechuun anaaf eenyuyyuu qulqulluu miti kan jettu aadde Faantuun dhugaan isaa akka hin baane hunduu beektu amantaa hordoftaniin ammoo nu kadhadhaa kan jette aadde Faantuun kana haa jedhan malee ammoo mootummaan namoota ajjeecha artii Haacaaluu keessaa harka qabu jechuudhaan ammoo shakkaman to'atee kan balleessan irratti ammoo mirkanaa'ee jedhe irrattis murtee seeraa dabarsuu ibsuunsaa ni yaadatama. Garuu haa ta'uu malee ammoo qumaara siyaasaatiif jecha erga gaafa Shiraa lubbuun isaa galaafatamee kaasee biyyi Itoophiyaa sun osoo nagaa fi tasgabbii hin argatin akkuma raafamtetti jirti. Qondaaltonni biyyattiitis ammoo nagaan arganne shirri siyaasaa isaaniitis waan fiixa ba'uuf deemus hin fakkaatu. Yaadannoo wareegamuu artii Haacaaluu Hundeessaa waggaa sadaffaa isaa fi ammoo sirni badhaasa maqaa isaatiin mogga'ee marsaa lammataa hoteela Skylight'tti gaggeeffamaa jira. Wallisaa Haacaaluu Hundeessaa waggaa sadan har'aan tanaa magaalaa Finfinnee keessatti ajjeefame qaama hin beekamneen namoonni shakkaman to'annoo jala oolanii dhimmi isaanii ilaalamaa erga ture booda gadhiifamuun Laamroot Kamaal dubartii yeroo ajjeefamu waliin turte jedhamtuudhaan ammoo komiin irratti ka'u keessaa tokko hoggaa taatu maatiin ajjeefamuu wallisaa jaallatamaa kanaaf ammoo haqni hin baane jedha. Komii qabu ifatti ammoo yoo beeksisu kunis kan jalqabaatii miti. Hundeeffamuu faawundeeshinii Haacaaluu Hundeessaa booda badhaasa ogeeyyii muuziqaadhaaf kennamu wagga waggaadhaan ammoo guyyaa inni itti ajjeefame irratti qophaa'u bara darbes tokko jedhee kan eegale sirni yaadannoo ajjechaa waggaa sadaffaa artistii Haacaaluu Hundeessaa fi badhaasni Haacaaluu Hundeessaa marsaa lammaffaadha. Damee muuziqaa 12 ogeeyyiin dorgomsiisee badhaasuudhaaf ammoo sagantichi eegaluu koreen badhaasichaatis beeksise.
beeksisee jira. Hojiilee muuziqaa bara darbee kan uummata bira gaheen damee 12 dorgomsiisuun cinatti badhaasa umrii guutuu fi addatti ammoo bara kana ammoo badhaasa addaa muuzikeer dhimmoota muuziqaa jedhamuudhaan namoota 3 akka badhaasus ni eegama. Walumaa galatti ammoo waxabajjii 29 faawundeeshiniin Haacaaluu Hundeessaa badhaasota 16 kennuuf jira. Badhaasni bara kanaa kan bara darbeetiin addatti ammoo shubbistoota muuziqaatis dorgomsiisee jira. Badhaasni kennamuus ammoo bara kana qulqullinni isaa dabalee haala miidhagaadhaan biyya alaatii hojjetamee akka dhufes ammoo yeroo ammaatti himameera.